Siyaasa miti. Takkalaan ana waamu. Takkalaan yoo barbaade na waamu. Takkalaan umaarra odoon ta'e. Ani 2008 irraa qabeen beeka takkalaa uma. Akka hiriyaatti jecha. Akka hiriyaatti odoon aangoo manarra waliin bahin jecha. Abiyyiinis immoo eegumaan akkas 2017 inni gara miidiyaatti fuula isaa arguu jalqabe. Nama waan gaarii dubbatu, nama qabsoo Oromooti waan gaggaarii dubbatu. Ammallee fakkeenyaaf Borosoo Nawaa waan na waameef nan dhaqa. Ma fakkeenyaaf Dr. Mararaa Guddina, Profeesar Mararaa Guddina na waama ta'e nan dhaqa. Isaan kunis Oromoodha. Nan dhaqa bakka Oromoo mana Oromoo hundayyuu nan seenaa. Malee yaada ideoloojii warra siyaasa isaan oofan akka atileetii tokkooti. Atileetii qofaa miti. Nam siyaasa Oromoo keessa waan ga'e qabduuf gaafitan si gaafachuu dandeenya. Qabsoo Oromoo waggootaaf qeerroon itti wareegamtee gochaatu gootu suni daqiiqa muraasa keessatti addunyaa bira fudhatamu waan argisiisee fi kanaafuu politika siyaasaa waan si dhibuuf gaafas itti dabalamtee tolchiti. Ammoo siyaasa akkamitti ilaalta? Siyaasa amma keessa jiru? Siyaasa amma keessa jiru baay'ee si dhiba. Karaa jalaas gudunfaan qabu gubbaanis hin qabu. Walumaa galatti jecha. Maaliif ni gaaf sana nan biyyaa ba'ee fi qabsoo uummata Oromoo fakkeenyaaf ijoolleen Oromoo hidhama, dararama, mirga tokko madhabanii waan fedhan gochuu dadhabanii uffata barbaadanii uffatanii daandira yeroo hin deemne ture. Gaafa naan si deemu san jecha. Amma Rabbi galannaa ga'u qabsoon nuti goone sunis humna keenya duwwaas miti. Rabbi illee harka keessaa qaba. Nu gargaari qabsoo keenya galmaan nu ga'e diina sana injifanneerra. Diina injifannee immoo har'a maal ture? Uuma keenya walitti dachaanii jecha. Uuma keenya walitti dachaaneet akkuma duraa san dhiiga walumaan laga wal jaafne. Ammas immoo furmaan ni jiru. Akkuma ofii keenya walitti dachaanee wal nyaannetti ofii keenya walitti dachaanee araaramuun dirqama. Kana malee furmaan Oromoo gara fuulduraatti keessa baatu jiru. Inni sun kana ciniinee inni kun kana waraanee isa kana irratti isa tokko irratti oofamee isa tokko immoo kan faaramee isa tokko immoo akka fakkeenyaaf ilaalcha yookaan immoo xiinsammuun saduutti waraanname qabsoon Oromoo galmaan geessu. Ati paartii siyaasaa keessa hin jirtu warra hundaanuu wal agartaa. Dr. Abiy wal agartaa muummichi ministeera taakkalee gara oppoziishinii hundaan wal agartaa. Tokkummaa Oromoo karaa uummataatiin tokkummaan uummata hin jira. Tokkummaa paartiilee siyaasaatti waan kana miidhe. Yaada kan kennata warra kan tokkolleetti. Nan kennadha amma fakkeenyaaf asirratti nama fakkeenya warri paartii amma dhufe kana dhufe hedduun ta'e inni paartichi dura jira isaan maqaa jijjiiratee miti waan atis beekanis beeku san jechaadha. Isaan hin barbaadan ta'an mirga isaaniiti. Biltsiginnaas ta'an badhaadhinaas ta'anii kan biraallee ta'u mirga isaaniiti. Garuu immoo paartiin Oromoo sun yoo xiqqaate warra xixiqqoo wajjin gara 10 ta'an jedhee yaada. Akkan sagalee. Kanan ta'an jedhee yaada baay'eedha paartiin Oromoo kun. Walitti baay'atanii yaada wal caalanii yaada wal gorsanii yaada wal hubanii badhaadhina Oromoo isaan biraa maaltu ta'uu isaan dhowwu. Badhaadhina Oromoo biraan ta'an jettee yaadda paartiin an biyyi bulchu. Is okay. Inni biraayyuu haa ta'u. Inni qabatee inni Somaalee wajjin walii galee kan Tigrees xiqqoo ishiin jirti Amaara wajjin walii galleedhanii biltsiginnaa ta'anii jedha yookaan badhaadhina. Mirga isaaniitii egaa isaan walii galanii paartii isaaniitii waan ta'eef paartii mee uummata miti anu qopheessu. Ofiif of qopheessiti baate ofiif of qopheessite kanan si hojjedhette uummatatti gadi baati. Inni an biraa immoo keenya suni kan Oromoo anama filannoo biraan qabu filannoon qabu dhugaan sitti hima. Akkam filannoo qabu. Eessa akka qabatu si dhiba waan Oromoo amma fakkeenyaaf paartii biyya bulchu kana isaan maan jedhan qindoomanii jiran bakka isaanitti. Nan keenya immoo paartiin Oromoo inni biraa bakka qaama tokko dhufee hunduu maal barbaada bilisummaa Oromoo barbaada. Erga bilisummaa Oromoo barbaade ta'e qaama tokko ta'ee maan dhufin. Abaaboo soo barbaade abaaboo ta'ee maan dhufu. Kafaawoo ta'ee waan dhufu. Kafaawoo waaqa tuume nama tuume bara. Ofii walitti dhufanii seera tumatanii seera ittiin bulmaata paartichaa abaaboonis akkasuma inni kaanis akkasuma. Diiganii qaama tokko yoon ta'uu baatanii isaan tokkummaan qabanii anna biraa faarummaa barbaachise. Ansaaniyyuu tokkummaan siniinuu jedhu maaltu nyaate budaa ilmoo keessanii jette dhanarree waraabessaan. Kanaafuu erga tokko taateen dhuunee akkamiin na bulchan hojjetu. Yoo kana ta'e nan barbaada fakkeenyaaf tokko ta'anii beeku. Paartiilee siyaasa Oromoo baan. Oromoo namni qaama Oromoo cimaasaa yookaan sirna gadaa jalatti akka seera gadaatti akkasii dhufan
gaaf sana anillee opshiniin qaba ulaan ishiin kun manni yoo gubate beektaa manni yoo gubate manni yoo gubate yeroo baay'ee namni balbala tokko qabu miidhama balbala ishii tokko illee cabsitee bahuu dandeessa yookaan foddaan illee bahuu dandeessa uraa qabaachuu qabda filannoon jiraachuu qaba Oromoon sirriitti biffee akka nyaata biffee beektamte akkasii qopheeffachuu qaba sila haa ta'u garuu immoo amma kun paartiin Ameerikaa kun gurguddoon lamaan sun jiru miti ambiraallee jaran jiran immoo mul'atan natti fakkaate malee gurguddaan lama sirriitti ufna qabu lama qabaachuu qabna anu humna qabu jechaadha yaa amma fakkeenyaaf inni karaa warra OPDO kun ijaaramanii jiru qabu nuti OPDO qaama sana qabatanii jiran jecha warri mormitootaa kun immoo of ijaaree tokko ta'ee dhaabatee hin jiru raafamaa dhuma wayiiti waan ufnallee walii ta'u gara walii ta'ume yoo utubaan mana ijaaruu fi utubaa duwwaa miti manaan qabee jira gorroon barbaachisaadha. Riyoo irratti mormi sun hin dhageessifte achiin booda baqattee biyya orma teettee wanni kun jijjiiramii dhufeennaan gar biyya galte eegee gar biyya galte Oromoo waan durii dhaab wanni inni argatette akka sabaa wanni argatette ati himti jira. Wanti Oromoon dhabe baay'eedha. Wanti Oromoon dhabe wanti deebiin jedhamu hin jiru. Dhuguma kun dhugaa dubbachuudhaaf ani nan barbaada waan sana argachuuf jecha maaliif Oromoo waan ta'eef jecha garuu dubbiin akka kaleessa gaafa biyyaa baanu sana hin jirtu. Sittime mana baay'ee nuti hin bilisoomne jedha. Okay bilisummaan sun maal akka fakkaatu hin beeku. Tarii. Namni baay'een bilisoomne jedha ati maal jettu? Qo'eessitanii. Biyya kana keessa as turte biyyaan baqanne tarii warri biyya alaa ture isaanitti murteessu as jiraatanii keessa bu'anii nagarre. Ani 2016 Agosti 17 deeme 21 gaadeen achumaan ture. Amma gaafa sanatti biyya kana keessan ture. Gaafa saname uffata diimaa uffattee yoo deemta ta'e namni uffata diimaa uffatee deemu irraa baafamee surree mormatti hidhamee paantiidhaan namni deemee jiraam. Shurraabii yoo ta'e waggaa federaalaa argame akka nama booksii seenuudhaa ka'e kan morma wal baafachuu qophaa'etu jira bari. Kan biraas guuteera. Waan ati beektu waan ati beekus jecha. Har'ammoo miidiyaan biyya kana keessa jiru mee waan barbaade as atarra. Kuni waan tokkicha gaafa sanaan turre. Lukt odoo firiidamiin jirte waan an arge waan an taajjabsiite TV keessa kanarraayis. Taajjabsiise sirrumasi waanuma ta'ee agarsiise TV'n dogoggora tokko hin qabu waan dhugaati waan ifa ta'e mul'ate. Amma gaafa Jawaarii rakkina akkasii na qunnamee isaan birmachuu sana illee dhufeera dhuguma. Garuu guyyaa sana kitaabni ida'amu yookaan maddamariin suni gubatee ture. Ji'a tokko OMN kitaaba namicha sana hoggaa gubatu TV'n agarsiisa ture. Namni cufee jira TV kana. Kun jijjiiramni jiru ta'a. Jira. Jijjiiramni jira. Isa kana waliin argana ka. Jijjiiramni miidiyaa jiraachuu danda'a. Jijjiiramni miidiyaan of course miidiyaan bilisummaan hojjechuu danda'a. Jijjiiramni uummata akka dhumnu jijjiiramni kan jalqaba uummataatii miti. Fakkeenya mirga lubbuun jiraachuu paartii fedhan deeggaru Oromiyaa keessatti waan paartii fedhan deeggaraniif namoonni ijjeefamu manneen gubachuu bal'inaan miidiyaaleen gabaasaa jiran. Manneenidhaas akkuma durii deebuu hommatu opposiitioniin ibsa baasan irra yoo argite. Oromiyaa keessatti bilisummaan uummati bilisummaan socho'uu jira mirga lubbuun jiraachuu kabajamuu jira. Innis waa tokko jira. Wanti badii jira. Maaltu badii? 2018 miti biyya kana dhumne sun. Gaafa dhumnu 2018 no 2019. 2018 gara dhumaan fakkaate. Gaafa dhumnu hunduu gale. Ani xiqqoo ishee tureen dhufe. Namni hunduu walii galeet akkaataa isaan walii galanii hin beeku. Ani namaanis waliin mari'anne ejjennoo mataa kiyyaati gara biyyaatti deebi'uudhaaf addi bilisummaa Oromoos dhufuudhaan dura gaafuma namichi kun gara aangoottis bahu waraannis bosona guute tokkichuma. Waraanni bosona guute ani immoo baay'een gammadee gaafsan. Gaafa waraanni adda bilisummaa Oromoo akkas ta'e hojii magaala gaafa namman. Maaliif waliin ta'anii diina kan ofirraa waraanne tokkummaan Oromoo cimtee waraanni keenya san poolisii Oromiyaas ijoolleen dhiirri akkas fakkaatu sun ijoolleen Oromoos waggaa dheeraa bosona keessa turte walitti dachaa ture baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Achi dhufetti
waraanni sun bosona seena. Tokko kunis tokko kura. Waraanni sun bosona seenuun akka wanti sun dabalee gara fuulduraa duuti akka biyya kana keessatti dabaluu godhe. Maaltu jira? Waraanaa fi waraana gidduu namni du'uun beekamu hin duuta. Firiidamiillee wal dhoowwuu dhabda amma gaaf sana. Kanaaf Oromoon agamma duusaa hin amante jechuudha. Du'aa jira bari. Sirriitti du'aa jira malee.